fayyaadhuma kun utuu dhaabbadhuun kufaa jechuudha of wallaala yeroo sadii ol mana yaalaa dhaqee dhukkubsate. Nagaan jaalala araarri waaqayyo isiniif haa baay'atu. Namoonni sagalee kana dhaggeeffatan hundumti keessan bakka kallattii jirtan irratti egaa sagalee kana nanan isinii kaa'uuf mudannoo na mudateera jechuudha. Mudannoon na mudate kunis immoo himachuun rakkachaa jiran keessaa bahaniif akkasumallee namoonni kanaan dura mudannoon kun hin mudanne yoo jiraatan mudannoo kanarraa akka of eeganiif wanti kun akka isaan hin mudanneef akka of eeganiidhaaf jechuudha. Egaa kallattumaan gara mudannoo koottasinii jaa mudannoon na mudachaa kan jirudha. Mudannoon na mudate kun innis immoo maalidha yoo jettani dhaabbata Tiyaanshii yookiin immoo dhaabbata neetwoorkii maarkeet gurgurtaa kallattii kan jedhamurraan kan ka'edha jechuudha. Egaa gara dhaabbata kanaa akkamitti dhufte akkamitti mudannoon kun si mudate yoo naan jettani hundumti keenya biyya hambaa jirra. Biyya hambaa kanarratti gammaaniitiniin guruupiin adda addaa walitti qabamee gama manneen amantaatiin iddoo tokko keessatti wajjiniin tajaajilamna hiriyaa koo tokko faana isheedhanis kana wal baree gamuma onlaayiniitiin garuu haa ta'u malee biyya tokko jechuudha. Mucaa kanaan yookiin immoo hiriyaa koo kanaan guyyaa tokko otuma yeroo dheeraadhaaf guruupii kana keessa waliin turreerra. Garuu guyyaa tokko hiriyaan koo kun hojii baay'ee bareeda ta'e tokko argadhee tanan jira. Hojiin an argadhe kana keessa immoo seensi galchuun barbaada. Maaliif ta'e hojiin kun baay'ee kan nama fayyadudha. Ani baay'ee irraa fayyadamee tanan jira hojii kanarraa hinaan jette. Anis toleen jedheeni akka naan jetteen namoota tokkotu jira anaanas keessa na galchanii injiru ishin tokko riyaa kiyya inni tokko immoo leenjisaa kooti naan jettee walla barsiiste jechuudha. Moobaayiluma koo kenniteef silkii koo kenniteefi dhufanii na dubbisanii isaanillee akka waan guddaa irraa fayyadamaniitti natti himanii jechuudha. Gaafa natti himanii ani deebiseetiniin gaafii ishiin gaafadhe amma hojjetteetta akkasumallee maalti irraa fayyadamteettan jedheeni isheenis akka hojjettee ji'oota dheeraa akka dhaabbata kana keessa hojjetteellee akka waan guddaa irraa fayyadamte maallaqa irraa fayyadamte ofirra yoo dabartee maatii ishee fira ishee akka fayyaddetti natti himte. Akkasumallee isheen hiriyaa kiyya jette sunillee akkasumatti natti himte jechuudha. Namichi isheen walla barsiiste sunirree gurbichi sunis akkasumatti akka sirriitti hiyyeessota gargaaraa jiru. Manneen amantaa isaallee akka gargaaraa jiru natti himee jechuudha. Egaa anis dhugaadhaa laata jedhee fudhadhee tanan gama iddoo itti muuxannoo namaa kennantu jira. Guruupii isaaniitti nama kan gaafa guruupii isaaniitti nama kan guruupii isaanii san keessatti kan haasa'an sirriitti akka wanta kanarraa fayyadaman akka dhaabbanni kun sirriitti nama fayyadutti haasa'u jechuudha. Namoonni hedduun sagalee isaaniif viidiyoo hojjetanii gadi lakkisu. Konkolaataa badhaafamanii ji'oota gabaabduu keessatti akkasuma manneen adda addaa ijaaranii ji'oota gabaabduu keessatti onlaayiniidhaan hojjetanii agarsiisu. Anas gaafii hedduu natti ta'ee tanan nan xumure sa'aatii 24 wanta kana muuxannoo kana namaaf kennu erga xumurameen booda gaafii si gaafadha jedheen gurbichas nan gaafadhe ijoollota san lamaanis nan gaafadhe jechuudha. Gaafan gaafadhu ijoollonni sun lamaan onlaayinumaan hojjeta jedhanii jallasan jechuudha. Gurbichi sun garuu maallaqa hammamanii ergaan jedheen gaafadhe jechuudha. Maallaqa hammamtu ergama hojii kana akkamittiin hojjetaan jedhan hojii kana hojjettu onlaayiniidhaan iddoodhuma jirtu kana teessitu onlaayiniidhaan hojjetta maallaqa gara keenyatti ergita gama dhaabbataatti dhaabbatarraa immoo oomishaa jechuudha. Dhaabbanni kun oomisha dhaabbanni kun oomisha kana ati immoo maallaqa keetiin dhaabbata kanarraa bitteet nuyi immoo warri hazzaru kun immoo bu'aa itti sii buufneet akkaawunti kee irratti sii gala maallaqni keenaan jedhe. Egaa nama miitu na fayyadaa innaan isaan sadanuu doolaara 1,000 yoo kaffalte baay'ee si fayyada naan jedhani. Anis dhuguma natti fakkaate garuu yeroo sanatti doolaara 1,000 sanas inuman qaba.
doolaaruma 1,000 san kaffalu gaafa akkaawuntii naa ergan akkaawuntiin nama dhuunfati haa ta'u silaa jedhee tanan ergeen maallaqa wanti ta'e bakka nama raatessaa jechuudha. Achi keessa galanii maallaqni koo ergameen booda suura koo erginaan jedhanii keessa na galchanii gaafa kana nama madaam taa'eetoo yoon bilisummaa yeroo argachuu baadheeyyuu hojii isheetiin qabame garuu bilisummaa maallaqaa sirriitti guutumaan guutuutti argadheera naan jette. Anis dhuguma hidhee namani fudhadhee tanan maallaqa koo doolaaraa 500 kaffaleetaniin itti seenee gaafan itti seenee leenjii tanaan jedhanii torbee lamaaf leenjii siistema ijaaruu waan addaa nama barsiisan jechuudha. Kana torbee lamaaf na leenjisanii eebbifamtillee jedhanii eebbifamnis fakkii jechuudha. Ashaangulliitii walitti qaqqanabbaranii eebbifamtan jedhanii too gara garii biraatti nu dabarsanii jechuudha. Dookumentii isaanii nuu kennanii dookumentiin sunis onlaayiniidha malee wanti nu beeknu tokko hin jiru. Erga ta'ee kan hunda ta'ee leenjii sana keessatti namni gara dhaabbata kanaatti nama hin daballe asirra turuu hin danda'u jedhanii nu leenjisan jechuudha. Kuni maaf akkana jedhama jedheen ammas deebiseen gurbicha nan gaafadhe yaaduma jedhu malee yaati nama fayyadamtaate dhaabbatumarraa bitattanaan jedhe tolee dheenuman taa'e kanan keessa ture xiqqaatee ji'a 7 oli. Ji'a 7 kana keessatti wanti nan argadhe tokko illee hin jiru. Deebisanii gaafan ji'a 3 guutu doolaara 70 ergi. Oomisha dhaabbata kanaa oomisha kan jedha suni wanta akka qorichaati jechuudha. Qorichuma faarmaasirraa bitanii qoricha sana si ergamaa naan jedhanii qoricha sanas bitattan malee asirra taa'uun hin danda'amu jedhanii tole jennee ergine jechuudha. Hundi keenya iyyuu ijoollee wajjiniin yoo xiqqaate guyyaatti nama 20 ol tachi keessa galaa oola. Gaafa erginu qoricha sana gara matikiyyaa kanaaf erganii gaafadhe naaf erganii akkasumallee mucoo numtachi keessa na galchite sun iyyuu hin sobdi malee ishiin waggaa dheeraa yookiin immoo ji'a dheeraa achi keessa hin turre torbee 2 qofa na caalte jechuudha. Achi keessa anuma wajjin maallaqa ishee ergite ergannee nu lamaan iyyuu gara biyyaa nuuf erganii gaafa qorichi kun ergamu kan koo jalqaba bira ga'e maatii koo bira garuu maatii kootiin akkanatti fayyadamaa jedheen ibsinee fi akkaataatti fayyadaman ibsitanii malee kenninaaf jedhu ishiin immoo na duuba ga'e garuu kallattumaan gaafuma dhaqu maatiin ishii fayyadamanii obboleettiin ishii fayyadamte obboleettiin ishii battaluma sanatti gaggabdee jechuudha. Gaggabdee isheettis himanii bakka mana yaalaa hedduu geessaniitiin fayyitee mucoon of beektee qorichichuma erga fudhatteen booda akka ta'e beekanii namni biraas fudhannaan akkasuma ta'e jedhanii ani maatii kootiin dhiisaan fudhatinaan jedheeni akkasumallee namni bira achi keessa turan naannoo keenya waan jiraniif waan hamaa akka ta'e ni beeku maatii koonii dhoowwanii ittuma fufee tanan keessa ture jechuudha. Egaa achi keessatti wantaa fakkeessu gar tokkoon immoo wanta biraa fakkeessu jechuudha. Jarri kun haala kanaan maallaqa ijoollee hedduurraa guuruu jechuudha. Ijoollee hedduurraa guurramee nama dhuunfatiif gala jechuudha. Nama dhuunfatiif gala maallaqni immoo ijoolleen achi keessa seenan argatan tokko illee hin jiru. Kan argatan immoo arganne jedhanii kan odeessanis ni jiru jechuudha. Kan argatan immoo ani fakkeenyaaf nama tokko otoon fidee namni nani fide sun maallaqa fide sana nama isa tokkoffaarra jiruuf akkaawuntii isaarratti galcha jechuudha. Akkaawuntii isaarratti erga galche namni sun xinnaate nama 8 taane taddaanii rannaa namni sun garuu waan naa fudhata yoo xinnaate namni sun doolaara 1,000 doo kaffalee ana bira doolaarri 3 yookiin 2 togaa isheen immoo na galchites akkasuma jechuudha. Akkasitti addaan nuuf hiraama garuu birriin hin olaanan namchisanii jala akkasitti fayyadamu ijoolleen kaan waan fayyadamanii qabanii jechuudha. Egaa amantii yoo akkamitti miidhaa kan jedhu immoo yoo fudhanne amantiin kamiyyuu hojjedhu nyaadhuudha malee dafqa namaa nyaadhu hin jedhu jechuudha. Akkasuma sammuun nama waa'ee hojii sana waa'ee isaanii sana waa'ee yaada isaanii sana malee waa'ee
yaada amantii isaas yaada hojii hojjechaa jiru sanis quba hin qabu jechuudha. Fakkeenyaaf ana odootaniif furallee jalqabaanii biyya kooti yeroo dhufu nama fayyaa nama qulqulluun ture garuu erga dhaabbaticha keessa seeneen booda fayyaadhuma koon otoo dhaabbadhuun kufaa jechuudha. Ofaa wallaala yeroo 3 ol mana yaalaa dhaqee dhukkubsadhee rakkadhee jechuudha. Egaa isaanis achi keessatti wanta hedduu jedhanii nama burjaajessanii deessanii akkamittiin nama gara dhaabbata saniitti akka waaman nama leenjisu jechuudha. Waa'ee gaafa gara dhaabbata kanaatti nama waamtanis waa'ee dhaabbata kanaa itti odeessuun qabdan akkasumallee dhaabbanni kun dhaabbata kana jettanii maqaa dhaabbata kanaa sinimuu qabdan hojii baay'ee gaarii ta'e hojii jireenya kee jijjiiruun si argee kootuutiin afaan hojjedhu jedha karaa FB, Telegiraamii, WhatsApp guruupilee keessa jirtan hunda keessaa nama waamaa fida. Nama waamtee fidde taanaan hin badhaafamta konkolaataa badhaafamta mana badhaafamta jedhu jechuudha. Kun kan isaan qabanneetti cal jedhamee too ergameetiin inni fudhatee nyaata jechuudha. Achiin boodallee namni qabatan wanti ittiin qabatan wanti mallattoo ta'e tokko takkallee hin jiru jechuudha. Maalidhaan hin qabannadhaa jedheetiin gaafii gaafadhee kanan jira jechuudhaani. Gaafii gaafannaan kuni hojii si jijjiirudha hojii ittiin of jijjiirtudha wanti ati ittiin qabattu oomishuma kanadhaan jedhan jechuudha. Oomishni silaa fayyadameetiin kan jiru tokkotti dhumatuudha akkamittiin oomisha kanaan qabadha jennaan caluma nagaadhaan jechuudha. Gaafii gaafatan taanaan achi keessaa rimuuvii nama godhanii innaa akkana jechuudha. Dhaabbatichi gaafa turreetiin hin jennu booddee isaa isheen achi keessa nagalchite sun duubatti deebite jechuudha. Hin baate isheen baatetti anaanis dhiifama na gaafattee ani jalqabuma isaayyuu itti bu'ee hojjechaa hin jiru. Isheen nama hedduu galchite garuu faayidaa isheen fayyadamte tokko illee hin jiru jechuudha. Sobdee tanaan fayyadaminaan jette malee ani immoo ijoollee baay'een achi keessatti naan waame akkamittiin fayyadameedhaan isuma dhugaasaa kanan itti hima jechuudhaan. Haala kanaan nama waamtaa akkuma nani si waame kanatti hin jiraani gaafa nan akkas jedhuuni ijoolleen itti himanii leenjisiitti baay'ee naannolee jechuudha. Gaafa naannoleen ijoollee achi keessatti waamuun dhiisee ofii kiyyaas isaan wajjiniin waan nasanaa sana haasa'uun dhaabe jechuudha. Dura garuu nan haasa'an ture. Erga isheen na waamte sun duubatti deebitee isaan sirriitti itti na leellisaa turan duubatti hin deebiinati isheen inkuman duubatti hin deebiin isheen abbaa gaabbii ishee gaafatteennaan hojii 66 kun akkamitti achi keessa galtan gaafa jedhanii ishee gaafatan isheen anaanis akkanii deebi'uuf barsiisaa tokko mariisistee barsiisicha na dubbisee hojii 66 naan jedhe anillee beeketiin hin jiraa keessaa ba'ee hin jiraan jedheeni. Erga keessaa ba'anillee itti namaanillee namoota xiqqaate namoota 15 gadi hanga guyyaa har'aa baaseera achi keessaa jechuudha. Namoota baase sana gaafa dhagaan booddee isaa rimuuvii na godhan malee jechuudha. Egaa kaa dhaabbanni kun baay'ee dhaabbata hamaadha isiniin jechuuf ani isinii kaasaa jira. Namoonni waa'ee dhaabbata kanaa isinitti leellisan namoota isaan keessa hojjetan namoota 66 isaan warra seete kanaa achi keessa galchite Dubaay irra hojjette gara biyya ishee deebiste jechuudha. Madaam ishee maaliif yoo jettanii mijoo yeroo hunda hojii isheerra isaanis kan itti leellisan hojiin mana madaam sin hin fayyadu dhaabbata kanatu sin fayyada jedhu mijoon dhugumatti fudhatteetti isaanuma dhaggeeffachuu malee hojiin hojjettu madaam gaafa hojiidha galtu hojiin silan hojjetamne gara biyya ishee deebiste jechuudha. Egaa kanneen rakkoo guddaa achi keessatti jira. Akkasumallee warroonni achi dhaabbata isaan amma dhaabbanni kun kanaan beeku Keeniyaa, Naayiroobii akkasumas Kaartuum Saawudii jira jechuudha. Suudaan Kaartuum jira jechuudha deefama. Suudaan Kaartuum akkasumallee Keeniyaa Naayiroobii